Fuula tiiktaakii kiyyaa akkam jirtanii naguma teessanii kana malees warri feesbuukii kiyyaa hordoftan yaada tokkoon qabadee dhufee yaadi kiyyasii maaloodha. Har'a dheengadda jaal Taayyee Danda'aa qeeqeen ture. Taayyeen jecha sana irratti maaliif akkanatti dubbatee waan jedhu. Har'a immoo Taayyeen keessa kiyyaa dubbatee jechuudha. Dubbii ajaa'ibaa dubbateen. Gaafan isiniin jedhu araaramni waanuma sirriidha. Araaramni ta'uu qabaa kan jedhurraa ka'eeni mormine yaada sana jechuudha. Yaada araaramadhu mormine. Dheengaddas taanaan kana mormee badii suni kanuma mootummaatii isa Taayyeen jedhaniyyuu mormee jechuudha. Jalqabumarraa maaliif Taayyeen waan kaleessaa dagatee waan kaleessaa maaliif dagatee dirree waraanaatti hin bahamin malee yoo bahameera ta'e kan walitti darbatamu timaatima miti lubbuu namaa garaafataa lubbuun gamlachuyyuu ilmaanuma Oromooti garuuti waraana jalqabame kanarratti mootummaan qaa guddaa inni uume dhufee jechuudha. Haalli ta'uu fi didee gaafa bosonatti deebi'anuu bosonatti wal guuranii jechuudha. Namoonni tokko tokko gaafa deebi'anii ijaaramuutti ka'anu maaltu ture mootummaan carraa guddaa kenne jechuudha. Jaarsoliidhaan kotta dhaqaan deebisaa carraa kenneera. Abbootiin gadaa keenya dhaqanii achitti arrabsamaniiru. Jawaar mataan isaa lafti inni itti salphatee mootummaatu bitee achitti nutti argi kan jedhu irratti Jawaarii fi qaamni hidhatee caakkaa jiru kunillee yeroo sana wal dhabanii maaliif dagate Taayyeenii. Addeebi'ee immoo inni hafee gaafa waggaadhaa gara waggaatti wal ijaaramaa dhufu maaltu ta'e jechuudha. Maaltu ta'e uummanni gadadoo argee nurraa kaasaa kottuu nuu lolii jedhee mootummaa kadhateetu dirqiidhaan jechuudha. Mootummaan gara sanatti gale jechuudha. Maaliif kun dagatamaa waan jedhuudhaayyuu yeroo darbees Taayyee kumadhee jechuudha. Har'a immoo malee maaliifiyyuu mootummaa qeeqee duwwaa miti. Maaliif waan kaleessaas dagatee maaliif ittiin daballee kan jedhu. Parsantiidhuma dhibba aan jechuudha. Yoo mootummaan qaamni biyya gaggeessaan dadhabee akkaataan hooggansaa akkaataan haala namni keessa jiru hubannoo dhabee waan hojjechuu qabu hojjechuu dadhabuurraan kan ka'e hanqina agarsiisee uummanni komatee dadhabina agarsiisaa jiraadhaan malee warri sun gaariidha kan jedhu tasumasaa parsantii dhibba jala sararee isinitti maal sirrii miti. Shaneenii gaarii taanaan itti araaramii miti. Isinitti himaati. Dargaggeessi caakkaa jiru baay'eensaa kaayyoon galee fi miti. Maaliif akka qabsaa'u beekee miti. Hooggansa immoo hoogganaa jirutuyyuu akka itti dargaggeessa qabanu dadhabee dargaggeessi hirkaa caakkaatti galtee dhufee jedhaan jala sararee isinitti himaati. Kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu qaama hooggansarra jiru kan dargaggeessa kallattii ittiin hoogganuu danda'anu dadhabe. Warri dargaggeessa bakka bu'attee Oromiyaarra jirtus kutaa federaalarra jirtus gabaasa sobaatiif dubbii sobaa ofumaan mocumocu uffata aadaa uffatanii suufii uffatanii waldaa dargaggoo Oromiyaatii kuma mana babbaafne kuma mana maal goonee xiriiriri godhachuu duwwaadha. Wayi tokko gadi qabatamaatti maqaa dargaggoo isaa jijjiirama fideetiin wanti gadi dhaabbate maaltu jira? Yoo fira keete yoo warra itti dhiyaatu ta'e malee maaloo gadi dhaabde? Kanaaf attention please. Inni gadadoo keessa jira. Mee humna namaa humna dargaggeessaa carraa sana fayyadamtee yoomiyyuu biyya kana guddifte dargaggeessi gatamuurraa kan ka'edha. Reetiin warra caakkaatti jiru shiftaan baay'ataa deemuun kanarraa kan ka'e. Kanatti kana bee kan jecha warra caakkaatti hafee dhugoomse hooggansa isarraa amma
keessoorra jiru ta'uu isaatu dhugaadha jechuudha wanta jala sararee isinitti himu. Kanatti kana fee warri caakkaa dhugaa utuu ta'e kaleessa biraa deebinee biraa baanee jijjiirama kanatu nu fayyadannee dhufnu jechuudha. Anis taayyees dabalate hundi keenya iyyuu dhiibnee biraa deemnee qabsoomnee paartii amma jiru kana hundeeffanneerra jechuudha. Nuti hundeessitoota anis taayyeenis jechuun laphee dhiibiyoonis jechuudha. Malee akka warra shamizii jijjiirratee yookaan shamizii jijjiirratee yookaan immoo dhaaba tokko galee tokkotti hin galle jechuudha nuti. Akkas miti. Wantichi akkasumatti isinitti mul'atu qabsoofnee jijjiiramni wayii dhufeennaan waan kan inni kan taayyeen irra dubbate sirriidha. Maatii wareegamtootaatiif ijoollee wareegamtootaatiif jecha araaraa jedhe sirriidha baqa yaada sirriidha. Thank you taayyee. Thank you. Dhuguma gaafa teenyee ilaallu koo gaafa teenyee ilaallu dura jiraachuudha bar dura jiraachuu jiraachisu achi legjarii laafii itti deemamu malee dura jiraachuu dura legjarii laafii achi jiraachuutti hin jedhamu. Isuma legjarii laafii eenyu kan jiraatu. Kanaaf mana wayii ijaaranii namaaf gadhiisanii deemuudhaaf namoota qophaa'aa jiru fakkaannaa jechuudha nuti warri paartii badhaadhinaadha. Akkanumatti naa qabadhaa. Kanaaf iyyuu namicha sanaan gorsa isaa fudhadhaatii warri carraa Dr. Abiyyiidha kaasee. Dr. Abiyyi Ahmadii kaasee. Keessattuu barreeffamni amma taayyeen barreessaa jiru Dr. Abiyyi Ahmadiin ilaallata. Dr. Abiyyi Ahmad gadi bu'aatii uummanni koo maal keessa jira? Rakkoo maalii keessa jira? Maaliif baay'inni warra hidhatee caakkaa jiru baay'ataa deeme? Maaliif dargaggoon nu gara keenya dhiisee gara sanatti haratee waan jedhu duwwaa yaadaati. Bu'uurarraa rakkoo furaa. Rakkoon bu'uurarraa furamu immoo akka taayyeen jedhe yoo xinnaate jechuudha. Yoo xinnaatedha taayyeen warra jaalleen kaleessa qabsoodhuma kanaa paartii badhaadhinaa cina hiriiranii qaamolee nageenyaa gara garaa nageenyaaf jecha gara Wallaggaa itti socho'anii kaabinoota adda addaa kanneen gara Gujiitti gara Wallaggaatti socho'anii wareegaman hedduu qabna jechuudha. Kanneen bakka nageenyi boora itti socho'anii wareegaman jaalleen kun ijoolleen isaanii haati isaanii ammallee bo'aa jiru jechuudha. Kana dagachiisuudhaaf jecha maaltu godhamuu qabaa? Maatii isaanii yaadachuun dirqamaa jechuudha. Maatii isaanii ijaaruun dirqamaa jechuudha. Inni kan biraan warreen har'a nageenya eeguudhaaf aanaarra, magaalaarra, godinarra dirree lafa nageenyi hin jirre adda addaarra hiriiranii jiran maatii ofii dhiisanii qorra keessa bulanii biyya kana nagaa gochuudhaaf shiftoota dura warra dhaabbatanii jiran jara kanaanis ilmaan isaanii jaraaf jedhamee haraarri habu. Lubbuu ofii qabsiisaniitu haadha manaa ofii jaallatanu bareedduu sanaaf ilmaan ofii abbaa koo itti dheebottuuf sana dhiisanii qorra keessa bulu lubbuu ofii kennanii nageenyaaf jecha jaraaf jedhamee haraarri habu kan taayyeen jedhe sun baay'ee natti tole isa dhugaa. Kanaaf taayyee galatoomii kanarraa kana sii fudhadheeraan siin jedhaa. Thank you very much.